وبركاته كم جرتوا تافك وجمتوا تكينا جرتوا بقى جراتان بكسين جرتان هم نجينا جرات فيا كيسن نجا كيسن سنين جتة هذا وانتني سنين كبرت إدو في مالي يوجدني عجيب يتوكل بابا يتوكل ندا كيسة تدوكل ستا سيد اللي كان ننجده أو مقاس هاللين بيكون من لين بيك باقي ننجده أكسة الشيكة في شيكة عجيت جيسة في شيك ما نقبات تكرار جرا ننجده كان بيجانا تفكرني باقي وان ما باقي سيد وان عندنا تنمي مالي وان ما باقي سيد أكون تفكرت يجودا مالي في كان أقوم سيد من نتمه كان كسر قوتو مقاسا يوم بيكو أفعلنا براسها أنا كسيت نتمه كانون ريون نتمه كان رد أكوبا يجودا كان وان مراتو جاي وين تفكرت يجودا وان باقي وين أكون تفكرت سيد وانتني نات أجمع ما نفيا فكنا نقول أني أجيني مولا فاكا إمتى كان أكوبسته نمتي لكنا كسكولة نمتي تكسيت جان جسة كسيت أكوبسة جيس ماله أجي ربي إمتى كان أكوبسة جودا مالي في شين جنيشي وانت تجوجوته أكسيت سجوته ماله أجين فيوم كبا يدور نعوم كبا يوم شيء تياتي شيء بدك أكسمه itu tercala jechuudha ni amma wanti barbaadu maali yoo jettani ajjama mana hidhaa sana keessa baasee otoo Sa'iid illee deemin Sa'iid ammas jira Sa'iid osoo deemi maaliif Sa'iid yoo deemi baasuu danda'u bakka Sa'iid jirrattis baasuu danda'u maaliif xiqqoon man as jiru wayyaa inni deemnaan immoo gara waggaa 17 akka waggaa 16 itti murteessuuf deemanii maaliif itti murtoofnaan baawaan tokko gochuu hin danda'amu jechuudha umayyuu gochuu hin danda'u jechuudha التمرتاعي سيد اللي بيجي جنان وان تقول تشوف إن ده وجه تدا شمت مراتايو مراتايو كوبسة دو إسدو عمله وما قلت شو إن ده وجه تدا ما قلت شوفه باناني بود وان تقول تكون جرو جه تدا سيد اللي كسيتي وان تقول تشوف إن ده وات بيجي مناني التمرتوفنان وان تكون نقول في سيدي مالو إفهم قد إفهم اللي إفهم قد إفي رينان سيدي سلكين سكرت كمان اللي بدك سكرت أسيت اللي وامي ويا باي سكرنا سيدنا كيس سنجرو أنا كسي كيس سنجرو جديت وكرم جوات جتودا سيدس قرود وقال أبان أنا سوتو تأتي تونا مبراك ستمين إجراتي أنا اللي أكمل سيد قود كنن قودا ما اللي في سيد أجيت اللي يادو في إيسا سنتي ما بديت مساكن اللي عليتو أكمل نميد وكان اللي عليتو أكتر مختبر بعد جتودا ما اللي في دائما كم بود اللي قدتي yoo guddatte immoo abbaan kiyya onaan jechuun shiinafu innaa shina kasna gaafatte immoo ani maaliin jedhaan sinin jedhaan nama kan immoo wajjin nyaanne wajjin dhunneera anis akka achi keessatti maraatu akka achi keessatti dhibamee achi keessatti tortoru fedhu maaliif yoo barate hamman marraa barata jedheeni akkasiin sinin jedhu dhuftoota fi kabajamtoota kiyyaa isin waa akkamnaan jettu alhamdulillah daa'imni kiyyallee amma argamtee jirti bakki ishiin jirtu beekamee jira abdii fi Sa'iid illee daa'imillee argamtee jirti waan tokko yaaddayni daa'ima machaar sarka jirti amma nuu deebisuu naan jedhanii bakka amma ani murtaahaa ta'ee jira jechuudha akka duraarrayyuu bakka garan naqabbanee jira jechuudha ishiinis bakka ana guddattee waan tokko xiqqoolsitee mee rabbaan koo jechuun hinaafu kanaafu ani yeroo sana immoo akkamuman jedhaani maanuman jedhaan abbaan kee yaanuma tiisisee immoo manidhaa keessa jira moo akkamin jedhaani waanuma jedhu dhabee isinis natti murteessin ani sinin jedha maaliif jaaladhee osoo hin ta'in dirqamatu na goosisaa jechuudha ajii mana keessaa manidhaa keessaa akka bahu kan hin barbaadeef dirqameeni malee jaaladhee miti akka badiisaatti kanuma jedhamu ani immoo isa baasee ka'ee as keessa jiraachuun barbaadu maaliif isa baasee ka'ee xiqqoo ishee bira geggeessee ka'ee anis gara biyyaatti hin deema jechuudha daa'ima kiyya qabadhee wanti nasi godhun jiru jechuudha inni xiqqoo fayyaa isaatti deebinaan isallee dhiiseetumaan gara biyyaatti deebi'a maaliif ani kan hin barbaadu isa osoo hin ta'in fayyaa isaan barbaadaa jechuudha nuti fayyaa taanaani waan biraan barbaadu jechuudha isaan barbaadu akkuma Sa'iid jedhe gara biyyaatti deebi'ee waan tokko hojjetadha jechuudha ammoo yoo biyyi naan ta'uu dide gara biyya biraa deema malee as keessan taa'uun isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa amma uffata kiyya qayyadheetanii deemee dharra sabaasaa jechuudha maaliif durallee anuma tiisisee anuma himatuma kiyyaan itti murtaa'ee itti hidhame waan ta'eef anillee amma deemee otoo itti murtaa'een baasuu nan danda'a kanaafuu amma isa deemee baaseetanii fidee manumatti fidee baqaatti borummoo sheeka bira geggeessee akkasitti qoyoonni wayyaa'ee daa'ima kiyya fudhadhe akkasitti gara biyyaa deeman isiniin jedha isinillee du'aa hinaa godhan isiniin jedha
namitti immoo yoo barbaadan ajjeesanii yoo barbaadan immoo waggaa 50 yoo barbaadan umurii ishee guutuutti murteessanii kan isheen hangalchuu jechuudha. Maaliif ishiitu badii kana hunda qaba jechuudha. Ishiitu rakkoo kana hunda qaba waan ta'eef ishii akka barbaadanaa godhanii akkasiin isiniin jedhaa ishii numaa kanayyuu suura keenya fuutee akkam taane goggootee waan argite irratti babbarreessitee ana abdiidhaa seeyitii achi akkasuma gootee anoo sonaa danda'ameeti akka jeesam godhaa jechuudha. Tonaa danda'ame ishiin akka fayyaan baatuun barbaadu achiin isiniin jedha. Maaliif ishiin yoo baatellee nama balleessite malee tolee hin qabdu. Namni tolee hin qabne nama balleessu ofuma isaatii dursee abadu. Kanaafuu ishiin achumatti tortortoo ishii baasuu amma ka'eetan uffata koo qayyadadhee deemee isa fidee dhufaa amma dhuma sagantaa kiyyaatti nafaan ወስን ስትይ ዛሬ ነገ ያልኩሽ የምትወጂኝ ፍቅሬን ሳትወጂ አስጨከንኩሽ ለዓመታት ልረዳ ገባኝ አልቻለ አትጂብኝ ውዴ ያወኩት ብዙ አለ አኩኩሉ በሉ ልጆች እንደገና ዙሪያዬ ጨልሟል ለኔ አልነጋም ገና ለኔ አልነጋም ገና በልቤ ላይ ጸጸት ሐዘን ዘርተሽብኝ ከእንቅልፌ ስነቃ ባክሽ ተወስን ስትይ ዛሬ ነገ ያልኩሽ የምትወጂኝ ፍቅሬን ሳትወጂ አስጨከንኩሽ ለዓመታት ልረዳ ሊገባኝ አልቻለ አትጂብኝ ውዴ ያወኩት ብዙ አለ አኩኩሉ በሉ ልጆች እንደገና ዙሪያዬ ጨልሟል ለኔ አልነጋም ገና ለኔ አልነጋም ገና kiyyaa kunoo achiif dhufee achiin kunoo akkuma sinargitanii dubbachuu illee hin danda'u jechuudha. Zommuma jedhamu nama faana deema malee waan tokkoyyuu dubbachuu hin danda'u. Ani jaaladhee osoo hin ta'in kanaaf inni isa baase jechuudha. Kanatu dirqama natti ta'e jechuudha. Maaliif sheekicha illee gaafannaan sheekicha
Sa'id geesse sanallee gaafannaani omatti qaraa wanni qabu jijjiirama qabu naan jedhe kanaafuu immoo hin danda'e sheek birallee geessee akkasitti geesseetti qaraasisa jedhetanii miilaan xiqquma nafaan adeemuu dadhabee taaksii nama barrii kanarratti fidee taaksiin ammasitti ol naasessee deeme jechuudha. Bakka namicha abbaan taaksii na gargaare amma gara manaatti ol naasessee deeme jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa warroonni na arrabsitan illee dhiifama naa godhan isiniin jedha. Isin osoo ta'eetiin akkam gootanii isiniin jedha. Otoo isin ta'eetee achumatti dhiistanii haadummoo achumatti dhiistanii amaraatu immoo akkam gootuun isiniin jedha. Namittiin fayyaa hin qabne sun namittiin maraatiin rabbi maraachu suni akkasitti maraachite akkas goote jechuudha. Inni bakka dubbatu illee waan tokko akkasuma callisee waliif giddeema malee naan jedhanii achi keessatti illee warra inni wajjin illee gaafannaan bakka samuuna kanaan dubbatu callisaa waan tokko nyaatu sin dhugusi naan jedhanii sheekichi immoo namittiin waatti godheera amma ishiin irraa eetutti irraanii kamuu naan jedhee bakka ani immoo ishiitti amanuu dhiisee kan seexan ishiitti amanuu dhiisee quraan mu'afaatti qaqqaraasisan isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa amma Sa'idii fi Abdiitti illee bakka akka mana fide dawwaleettima bichaa toon ta'in manumatti waama jechuudha. Yoo dhufanii yoo nattaaranii jiraatanis asumaan dhiifama gaafadhe bakka ni jaaladhe osoo hin ta'in dirqama akkasuma goosisee garuu immoo isaan illee nattaaruun fakkaanne yeroo dhufanii isaa akkas ta'u kana arganii waan nattaara wayis natti fakkaanne isiniin jedha. Namni sammuu yoo yaadu tokko namattaara jedhee yaadu nama akkajii kana yoo arge otoo sin ta'ee akkamuma gootuun isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa si warri nattaartan illee isinis asumaan dhiifama naa godhan isiniin jedha. Bakkaan garaadhuma na dadhabee achitti dhiisuu garaan na dadhabee maaliif yoon achitti dhiise immoo yookiin maraataa laata yookiin waan tokko laata yoo maraate immoo booda seenaan itti ta'a laata jedhetanii akkasitti dhaqee fidee dhufeen isiniin jedha. Yoollee xiqqoo fayyaa qabaatee waan tokko ta'e yoo achi deebi'e illee rakkoon qabu amma ishee fayyaa isaatti adeemu malee ani hidhamuu isaan jibbine maaliif dhiiratu hidhama waan ta'eef hidhaan rakkoon qabu yani kan manni fayyaa dhabeetu na xiqqoo natti dhagaame malee hidhamuu isaa miti kan natti dhagaame isiniin jedha. Fayyaa yoo qabaate rakkoon qabu waan tokko yoo rakkoon qabu maaliif dhiirumatti hidhaman isiniin jedha. Akkan isiniin jedha namittiin immoo akkas sheekni achitti dhufeef illee dhageesse sheekni tokko waa gochuuf hin danda'u sheeka jettanii kan sin fiddaan kuni homaa gochuuf hin danda'u. Ana caalamuu nan qabu jettee isayyuu achitti illee afaan ingiliin callistu homaa dhaadatti jedhanii bakka ishuma jalaa fa'aa gadi baasaa shuma fa'aa jalaa fuudhee manatti fidee gara biraa illee geessaa yoollee xiqqoorraa fagaate wayyaa laata jedheetani akkasitti as fideen isiniin jedha. Abdiif Sa'id immoo waamee dhiifama gaafadha yoo nattaaran isiniin jedha. Sa'idis Abdiis dhiifama gaafadha isinillee asumaan dhiifama gaafadha maaliif anillee jaaladhe osoo hin ta'in dirqama akkas na goosisin isiniin jedha. Dirqama na dirqamsiisan isiniin jedha. Akkasin isiniin jedha ani maaliif mana fidee illee hin callisu sheekallee boruma akka nama yoo inni deemuu dadhabee inni of dadhabee jedhee asumatti fidee itti qaraasisaa maaliif sheekota baay'ee nan beeka waan ta'eef isaanumas itti fidee fi isaanumas itti fidee itti qaraasisaa yoo tokko didee tokko hin dadhabu inshaallah rabbiirraa cabsan isiniin jedha. Sheekota bira geggeessee akkasitti bakka hunda geggeessee akkam fayyisu abdiin qaban isiniin jedha maaliif rabbitu hundarrayyuu humna qaba waan ta'eef rabbumaan dadhabu kanaafuu isinis du'aa godhaaf isiniin jedha. Warri taartan illee dhiifama akka gootaniin asumaan isin gaafadha maaliif namni tokko yoo fayyaa qabaate ittaaran malee yoo dhukkubsate bakka garan nama hundumtuu dhiifama godhaaf isiniin jedha. Isinillee asumaan dhiifama kan hunda godhee fayyisee yoon jedhee yoo rabbiin na gargaaree fayyisee ani immoo bakka asin taa'u jechuudha. Asin taa'u daa'ima kiyya fudhadhee ani xiqqumani wayyoo nan nuti fayyaa isaatti deebinaani asin taa'u maaliif daa'ima kiyya fudhadhee gara biyyaatti gala jechuudha. Akkuma Sa'id dura jedhe yoon illee galii waan barbaadan nuti gargaara naan jedhee maaliif anillee maatiin nan qaba maatiin kiyya illee na gargaaru daa'ima kiyya illee na guddisu maaliif nama rakkatu miti jechuudhaan isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa inshaallah rakkadhu amma ishee achiin fayyaatti adeemu malee ani achiin fayyaatti deebinaan fuulli kiyya gara biyyaatiin isiniin jedha. Inshaallah kan biyyatti deebi'u daa'ima kiyya fudhadhee asumaan du'aa hinaa godhaan isiniin jedha. Ajjiin illee akka fayyu
du'aa godhaa fi akka inni illee fayyee anillee gara biyya kootitti deebi'ee innillee fayyee bakka akkuma duraatti deebi'ee namittiin sun illee akkuma mana hidhaa sanatti ukkaamamtee duutu du'aa godhaan isiniin jedha waan hordoftaniif galatooma ulfaadha kabajama hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan